Hi guys, har'a immoo appilikeeshinii isin ittiin biitkoyinii hojjettaniin isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha. Maaliif yoo jettan biitkoyinii kan ittiin hojjennudha jechaadha. Biitkoyiniin tokko sadarkaan irra jiru yookiin immoo amma inni ta'ee qarshii amma inni irra jiru isiniyyuu ni beektu jechaadha. Kanaafiyyuu appilikeeshinii kanaan biitkoyinii hojjenna jechuudha. Egaan appilikeeshinoonni baay'een jiru biitkoyinii kan ittiin fayyadamnu garuu isinii appilikeeshinii kana daawunloodii godhattu jechaadha. Appilikeeshinii amma isinitti agarsiisu kana jala galtanii pileey gootanii itti fayyadamuu qabduun isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha. Geemii duwwaa taphachuun kan ittiin biitkoyinii hojjechuu dandeenyudha. Wizdrooyin godhaa. Kanaafiyyuu akkaataa isin itti wizdroo gootanii paartii lammaffaa yookiin immoo kutaa lammaffaa keessatti qabadheen isinii dhiyaadha. Kanaanii geemii haasotanii appilikeeshinii kanaan geemii haasotanii akkasiin biitkoyinii hojjettaniin isiniin jedha jechaadha. Appilikeeshinichi kana fakkaata pileey istoorii irraa argattu. Waan tokko wanti isin dhiphisu hin jiru waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Waan amma gadhumaatti na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa nagaatti.